kaan immoo lafa dhagaa qaburra bu'an. Erga biqilanis biyyoon isaa jiidha waan hin qabneef gogan. 13 Lafti dhagaa fakkeenya warra dubbicha dhaga'anii gammachuudhaan fudhataniiti. Garuu hidda gadi fagoo waan hin qabneefi yeroodhaaf hin amanu. Yommuu qoramni dhufuttis irraa kufuu. Hundee keenya gadi fageeffachuu, guddachuu. Torban darbee akkuma yaadattanii gooftaan keenya Yesus Kristos namoota walitti qabamanii isa barbaacha dhufanitti fakkeenyaan yeroo inni itti dubbatu argina. Fakkeenyaan akeekkachiisa isaaniif kenna. Innis immoo dhaga'uu duwwaan ga'aa akka hin taane, darbees immoo isa dhageenye kana, dubbii dhageenyu kana hojiirra hin oolchinu taanaan guddinni akka hin jirre, jijjiiramni akka hin jirre. Naaf gooftaan Yesus Kiristoos namooti hundiniyyuu maaliif akka isa barbaadan akka beeku, har'as nuyi maaliif waldaa akka nuyi dhufnu gooftaan akka beeku, yaada garaa namaa hundumaa beeka. Waan garaa keenyatti yaannu namooti nu bukkee taa'an illee kan hin beenne, aanteedha warri nuyi jennu kan hin beenne Yesus Kiristoos garuu beeka. Kanaaf waa'ee qotee bulaa fakkeenya fudhateetu itti dubbata ture. Qotee bulaan tokko sanyii facaasuudhaaf gadi ba'eedha. Sanyii facaasa. Sanyiin faca'u suni sagalee Waaqayyoo akka ta'e, dubbii Waaqayyoo akka ta'e. Sanyiin faca'u kunis immoo iddoo garaa garaa biyyoo ayinataa afurra bu'e. Biyyoo ayinataa afurra bu'e. Sanyiin kun egaa guddachuudhaaf, ija godhachuudhaaf, hundee godhachuudhaaf biyyoo inni irra bu'e murteessaadha jenne. Kanaaf sagaleen Waaqayyoo nuyi dhageenyu garaa inni irra bu'e murteessaadha guddachuudhaaf, totally transformationiin jireenyaa jiraachuudhaaf, namni jijjiiramuudhaaf garaa akkamiirra akka inni bu'e. Warra soil yookiin biyyoon sun immoo garaa akka ta'e. Kanaaf torban darbe namichi qotee bulaan sun sanyii gaafa facaasu, otuu facaasu inni tokko hammi tokko karaa dura bu'anii, karaan sun immoo karaa irra deemamee jabaatedha. Kanaaf iji suni irruma keessa hafe malee lafa sana keessa hin linne. Gatiin lafa sana keessa hin linnee fi simbirroon dhufteetu hin funaannatteedha. Gooftaanis immoo hiika isaa gaafa laatu sagalee Waaqayyoo dhaga'anii garuu laphee kan hin arganne, laphee jabaa, laphee hin cabne, laphee hin laafne. Sagalee kana yeroo dhaga'anii yerooma sanaa akkuma dhaga'anii otuu hin turin seexanni immoo dhufteetu sagalee sana hin funaannatti. Har'a immoo isa lammaffaa lafa dhagaa wajjiniin makame keessa sanyii bu'e. Rocky soil. Iji faca'u kuni rakkina hin qabu. Iji faca'u kuni sagalee Waaqayyooti.
iji kuni ija hin banne, ija hin duune. Rakkinni garuu iji kun lafa bu'eedha malee iji kun yoomiyyuu rakkina hin qabu. Rakkina hin qabu, mudaa hin qabu. Warri Indiyaa'u sanyii kanarraa dhalatan isaaniyyuu warra badan miti. Sanyiin banneerraa yoomti nuyi arginu biyyoomti kan inni irraa hojjetamu tokko dhagaadha. Yeroo dheeraa ta'eetu dhagaatu caccabee burkutaa'eetu gara biyyootti jijjiiramaatti adeema. Gara biyyootti jijjiiramaatti adeema. Keessumaa namooti mana qabdan asii beekuu dandeessu ta'a. Mana keenya fuuldura maaltu jira? Yeroo hundumaa gaafa springiin ga'u biqiltuu bareedduu abaaboo tokkotu dafee biqila mana keenya fuuldura. Warri kaanii otuu hin biqilii, warri kaan otuu hin ka'in, bifi isaanii otuu hin ka'in kun daftee biqilti. Daftee biqilti. Abidda yeroo aduun gubaan dhufu colligdeetu baddi. Sababiin isaas biyyoo fuula mana keenya fuulduraa maal qaba? Biyyoon suni dhagaadhaan makaadha. Biqiltuun suni hundeensaa asii gadi fagaatee hin jiru. Kanaaf dafeema biqileetu yeroo wanti hamaan isatti dhufu, wanti ulfaatu isatti dhufu hin bada. Dhagaan biyyoodhaan makame kun immoo biqiltuun tokko akka ta'utti hundeessaa gadi fageeffatee akka inni hin guddanneef hin daangessa. Har'as dubbii Waaqayyoo amantoonni dhaga'ani, warri hin amannes dhaga'ani. Dubbicha akka inni dhaqee hundeessaa gadi hin fageeffanneef kan dhowwu dhagaatu jira. Garaa nama tokko keessa dhagaa dhiisuu dadhabuufaatu jira. Dhagaa jibbaafaatu jira. So dhagooliin kuni jala ba'uutu irra jira. Dhagooliin kuni tatarsaanii caccabanii biyyoo ta'utu irra jira. Biqiltuun suni hundeessaa gadi fageeffatee akka inni jabaatuuf, ol ba'ee akka guddatuuf, guddatees baalas ija akka godhatuufi dhagooliin sun caccabuutu irra jira. Har'a akka nuyi kana hin taaneefi sadarkaa kana akka nuyi hin geenyeefi dhagaan jireenya keenya keessaa guddina keenya daangesse maqaa Yesuus. Dhagaa cabuun irra jiru, dhagaa ka'uun irra jiru, kan nama daangesse, guddina kan daangesse, danqaa kan ta'e hafuurri qulqulluun ganama kana dhagaa sana siif haa daaku, dhagaa kana nuuf haa daaku. Mee guddisaati ameen jedhame jiraati. Lakkoofsa 13 irratti isin geessa. Warri macaa akkuma sanyiin lafti dhagaa fakkeenya warra dubbicha dhaga'anii gammachuudhaan fudhataniitu, garuu hidda gadi fagoo waan hin qabneefi yeroodhaaf hin amanu. Yommuu qoromni dhufuttis irraa hin kufu. So namooti akkasii kun egaa namooti akkasii biyyoon dhagaadhaan makaa ta'e suni namoota akkamiidha? Gaafa dubbii Waaqayyoo dhaga'anii, gaafa bicha dhaga'anii maaliin gammachuudhaan fudhatu. Har'as waldaa keessatti namooti akkasii kun akka warra isa jalqabaa sanaa miti. Warri jalqabaa suni inuma lixu, haadhuma ishee inuma lixu, inuma argatuun. Warri kun garuu dubbicha gaafa dhaga'anii, lallaba gaafa dhaga'anii, faarfannaa gaafa faarfatanii, sagalee Waaqayyoo gaafa dhaga'anii gammachuudhaan fudhatu. What the excitement! Hin simatu. Namoota haleluyaa jedhanii simatu, ameen jedhanii simatu.
gaafii taa'umsa isaaniirraa ka'anii utaalanii simatu. Gammachuudhaan dhaga'u, gammachuudhaan fudhatu. Garuu kan isin dhibu jecha isaa gaafa dhaqnee qorannu warri gammachuudhaan fudhatan kuni jijjiirama jireenya hin qabne miira duwwaa isa ta'e. Sagaleen isaan gammachiisu kun jireenya isaanii hin jijjiirre miira duwwaa. So biqiltuun tokko immoo hundee isaa gadi fageeffatee guddachuudhaaf ija godhachuudhaaf dubbii Waaqayyoo kun dhageenyee dubbiin sun nu jijjiiruudhaaf nu guddisuudhaaf cimcabaadhaan hin ta'u, ameeniidhaan hin ta'u, haleeluyyaadhaan hin ta'u, ililleedhaan hin ta'u, utaaluudhaan hin ta'u. Na hubadhaa, kun hundinuyyuu waan gaariidha, waan jajjabeeffamudha. Garuu akkuma beektanii sanarra darbuutu nurra jiraatti jirra. Miira duwwaa ta'uutu hin taane sana garas darbuutu nurra jira. Jireenyi jijjiiramuutu nurra jira. Iji argamuutu nurra jira. Guddinni argamuutu nurra jira. Bara baay'ee miiraan deddeebine namooti waldaa kiristaanaa amma baay'ee balleessanii warra eloquent speakers warra jedhamanii gaafa dubbatan namni taa'ee dhaggeeffachuu hin danda'u. Dhaggeeffachuun hin danda'u. Kennaa dubbachuu qabu. Kennaa dubbachuu qabu. Namooti warruma akkasii duwwaa dhaggeeffatanii maastaagashaa yerooma xiqqoo duwwaa warra fudhatanii ba'anidha. Yerooma sana haleeluyaan, yerooma sana ameeniin, yerooma sana ililleen malee gadi ba'amee hin jiru. Warra akkasii immoo hin jiru. Kanaaf dubbiin Waaqayyoo jireenya keenya jijjiiruudhaaf harka walitti rukutuun ga'aa miti. Wanti ga'aa ta'e garuu totally jireenya keenya surrender gochuutu nurra jira. Yoo of hin kennine jireenya keenya guutummaa guutuutti yoo hin kennine ta'e cibcabaadhaan jijjiiramni hin argamu. Iyyaan jijjiiramni hin argamu. Utaaluudhaan jijjiiramni hin argamu. Warri akkasii kun gaafa sagalee dhaga'anii hin gammadu, hin ililchu. Kan isin dhibu gaafa kana godhanii jireenya waan qaban fakkaatu. Garuu jireenya hin qaban. Jaboo fakkaatu garuu jaboo miti. Waldaan kiristaanaa warra miiraa miti. Warra fiilingiidhaan miti. Warra of kennan, warra harka kennan, warra dubbichatti guutummaa guutuutti of dhagaatu jira. Dhagaatu jira. Isaanitti dhagaa kan ta'e innis immoo waan yaadaaf qalbii sammuu isaanii qabe dhagaa kan itti ta'etu garaa keessa jira. Gaafa sun dubbatamuuf wanti sun adreesdi ta'u ameeniin halleluuyaa. Waan eeggatanii fi waan barbaadan waan ilaalaa jiranii gaafa mataa sanarra rukutamuuf yeroo sana ameeniin, yeroo sana halleluuyaa. Dubbichi guutummaa guutuutti anaaf of kennisa jedhu miti. Selectively fo'achuudhaan waan gurratti toluun, waan namatti toluun sana duwwaadha. Jireenya waan tokko fakkaata. Come with state. Hafuurri qulqulluu kana keessaa nu baasuu barbaada gaa. Hafuurri qulqulluu kana keessaa nu haa baasu kaa. Mee harka keessa mirgaa ol kaafadhaati. Hafuura qulqulluu kana keessaa na baasedha. Dhugumaan isinitti maame isinin soba miti maane si gaafa hin jiru. It's true. Isin jajjabeessuuf hin jedha miti. Because I'm not perfect. Even as your pastor, I am not perfect.
yeroo tokko jabaa ma fakkaanna gaafa dubbannu gaafa lallabnu guutuma fakkaanna. No, I am not. Fuula Waaqayyoo dhaabadde immoo faking godhe. Maaliif he knows me. Akkuma sila dubbanne he knows garaa koo beeka, garaa keessan beeka. Yoon isin sobe isa sobuu hin danda'u. Yoon isin jala darbe isa jala darbuu hin danda'u. Kanaaf dhagaatu jira. Hafuurri qulqulluun nuuf hadaaku har'a. Hafuurri qulqulluun nuuf hadaaku har'a. Maqaa Yesuusin nuuf hadaaku har'a. Yaaqoob boqonnaa tokko lakkoofsa 22 irratti akkas jedhe, warra dubbicha hojiirra oolchan ta'a malee warra dhaga'uu duwwaadhaan of gowwomsan hin ta'inaa jedhe. Gowwomsaa ishee jettu sana sammuutti qabadha. Because that's what we do sometimes. We act like we have received the word. Of gowwomsa. Waldama dhufu duwwaadhaan of gowwomsa. Deddeebi'uma duwwaadhaan sagalee lallaba hin dhagaa garuu hojiitti hin jijjiiru, jireenya hin jijjiiramu. Discipleship keessatti when Christ calls a man die, ormeffaatti ku yaaleera, yeroo Kiristoos nama waamu dhufee akka du'u ajaja. Gara Kiristoositti kan dhufamu immoo Roomeen 10 akka nutti himutti it's by hearing, dhaga'uudhaan jedhame. Waaqayyooti. So namichi kun maal jedha? Gaafa gooftaan Yesuus Kiristoos namoota gara ofitti waamu, gara isaaniitti gaafa waamu akka isaan du'an, dhufanii akka du'an. Namooti du'an immoo selectively hin jiraatan, miira isaaniif hin jiraatan, because miirri isaanii is dead. Fedhiin isaanii du'eera gatii ta'eef, foon isaanii du'eera gatii ta'eef, hawwiin isaanii du'eera gatii ta'eef, sagalichi ajjeeseera. Then that imperishable seed keessa kan jiraatu jechuudha. Ija hin banne, ija hin duune sanatu keessaa jiraata. So dhaga'uu duwwaadhaan kottaa of hin gowwoomsinu. Hafuurri qulqulluun lammaffaan immoo warra dubbicha dhaga'anii gammachuudhaan fudhatanii, lammaffaa immoo garuu hidda gadi fagoo hin qabani. Hidda gadi fagoo hin qaban. That seed, iji inni isaaniin argate suni iddoon qabanne, dhaqee hin moone, dhaqee hin dhaalle, guddinni hin taane. Jechi oriijiniin isaa root inni jedhu hidda kan hin qabne, hidda gadi fagoo kan hin qabne inni jedhu suni kan inni itti quba qabu gadi fageenya hafuuraa, guddina hafuuraa. Akkuma biqiltuun tokko otuu ol baatee hin guddatin dura jalqaba asii gadi guddachuutu irra jira. Jalqaba hundeen hiddi asii gadi guddachuutu irra jira. Akkuma fakkii kana irratti argitanii yoo lakkooftanii 100 lakkooftu hidda kana. Hiddi kuni lafa sana keessa gadi darbee gadi fagaatee bal'atee qabateetu jira, gadi guddateetu jira. Lakkaa inni
sila mana koo fuulduraa fakkeenya isiniif kenne dhagaadhaan makaa gatii ta'ee fi hidda gadi fagoon akkasiin jiru. Irra keessatti guddata. Irra keessa biyyootu jira. Jala ishee immoo maaltu jira? Dhagaatu jira. Biyyooma ishee dhagaarra jirtu sanarratti biqiltuun sun guddatti. So biqiltuun suni dhagaan jala kan jiru biyyoo xiqqoo irratti kan guddatte suni kan isin dhibu aduun gaafa dhufu daftee duuti. Garuu inni biyyoo sirriin gadi fagaatee guddate kuni kan isin dhibu aduun gaafa ba'u maa inni isa kanaaf immoo guddinadha. Isa silaafi aduu maa inni badiisadha, hiccoollaksisa. Maaliif hundeensaa hiddisaa gadi fagaatee hin qabanne gadi ta'eef. So isa kanaaf gaarii kan ta'e isa sanaaf immoo gadheedha. Maaliif aduun barbaachisaadha for plants. Barbaachisaadha gatii ta'eef. Kanaaf warri akkasii kuni calluma jedhaniitu gammachuudhaan ililleedhaan warra fudhatanii hidda gadi fagoo warra kedhu Qolaasaayis boqonnaa 2:6-7 irratti egaa Kiristoos Yesuus goofticha akkuma fudhattanitti isatti jiraadhaa, akkuma barsiifamtanittis hundee keessan gadi fageffadhaa, isatti ijaaramaati amantiitti dhaabamaa, galata guutee irra dhangala'uus dhiyeessaa. Isa duratti waa'ee hidda kanaan isinitti hima. Hiddi kun eenyu akka ta'e jechuudha. Hiddi iddoo kanatti riferii gochaa jiru because it's spiritual. Waa'ee plantii duwwaa miti. Hiddi kun Yesuus Kiristoosidha. Ameen ameen. Mejabeessos hin dhufini kakuu haaraa kakuu moofaa keessatti Isaayyaas boqonnaa 11:1 irratti akkas jedha. Hidda issee keessa latiin hin baane, dameenis hundee isaa keessaa ba'ee ija hin godhataa'edha. So this came Phaawulos kan inni dubbatu gaa hidda isa kana, innis immoo Yesuus Kiristoos isa fudhattan kana, lallabaan sagalee dhageessan kana isa fudhattan kanatti hundee guutummaa guutuutti Yesuus Kiristoos kanaaf jiraachuudhaanidha. He is our identity. Eenyummaa keenyadha inni. Eenyuyyuu Yesuus Kiristoosin yoo ta'e inni maalidha? Maal jettani ijoo? Thank you. Yesuus Kiristoosin eenyummaan keenya Yesuus Kiristoosidha. Yesuus Kiristoos akkasidhe an isin keessa isin ana keessa abbaan Phaawulos immoo Galaatiyaa 2:20 irratti immoo maal jedhe? Kiristoos. So guutummaa guutuutti isa fudhanne kanaaf yoo jiraanne isa hundee keenya ta'e Yesuus Kiristoos irratti. Hiddi kuni muka kanaaf maal godha? Biyyoo keessaa nutritionii nyaata gaggaa muki kun akka argatuu fi goototeetu kennaaf. So the tree will not die. Nyaata quubsaa lafa keessa biyyoo gaarii kana keessa sassaabeetu fiidii isa godha. Faarsaa tokko kaastanii yoo dhattanii ilaaltanii namooti dubbii Waaqayyoo direct quote inside seerrota Waaqayyoo warri jaallatanii Daawwitti dubbata. Isaan akka muka bishaan qarqaraati jedha. Warra lalisan warra guddataniidha. Seerrota meaning the word of God. Dubbii Waaqayyoo sadhagaan sana gammadanii asumatti warra dhiisan miti. Warri isatti gammadanii isatti jiraatan kuni warra akka muka bishaan qarqaraati jedha. Inni immoo bonas gannas immoo lalisa because hiddi isaa kuni nyaata ga'aa kennaaf. Yesuus Kiristoos hidda keenyadha. Isatti jiraannu taanaan muki kun hin gubatu, muki kun hin choollaka, muki kun hin dubbii Waaqayyootti jiraannu taanaan
dubbii waaqayyoo hojiirra oolchinu taanaan jireenya keenya jiidhaa fakkaata. Gara biraa immoo hiddi amma gara baay'atu kuni muka kanaaf maal godha jettanii yaaddan hin cimsa. Bubbee hamaan gaafa dhufu, qilleensi jabaan gaafa dhufu, qilleensi dhufu sun maal godha? Ishee irra keessaa sana duwwaa raasa. Garuu biqiltuu irra keessatti guddattee jirtu, dhagaan jala guutee jiru, qilleensi hamaan, bubbee hamaan gaafa dhufu hin argitu. Naannoo kana takkaman fenkel godha, takkaman galagasha. So hiddi jabaachuun isaa kun, hiddi asii gadi fagaatee guddachuun isaa kun muka sanaa fi jabinadha. Raafamu jechuu miti, mukichi raafama, hirraasa wanti dhufu. Garuu tochoos hin dadhabu. Kanaaf egaa hiddi isaa akkas gadi fagaatee kan dhaabbate raafama malee hin tocho'u, raafama malee hin buqqa'u, raafama malee hin badu. Yesus Kristos irratti warri ijaaraman akkasidha. Ameen, 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 ameen. Warra dhaga'anii ililchanii ba'an duwwaa miti gaa warra akkasii. Warra dhaga'anii dhaqanii dubbicha jireenyatti jijjiirani. Hundeen isaanii jabaadha, cimaadha. Irraafamu malee hin badani. Mootichi Daawit akkas jedhe, dhiibamuu maal isaanii irra darbatamuu namni hundeen isaa asii gad Yesus Kristos irratti ijaarame. No matter what, seexanni waan barbaade haa godhu, namni waan barbaade haa godhu, inuma si tolcha. Yeroodhaaf jechi yeroo jedhu Kairos, God's timing. Ecclesiastes chapter 1 verse 1. Inni mo maal tukko baka season it tukko baka. Season it tukko baka. This is the exact word. Pro kairoson. Kanjib. Inni maalidha warra seasonally ta'ani jechu. So Christianummaan isaanii maa inni seasonalidha. Seasonii qaba, yeroo qaba, waggaa guutuu miti. Akkuma weezariin jijjiiramu kan isaaniis immoo akkuma kanaa hin jijjiirama. Yeroodhaafidha. Galaatiyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 7 hamma 9 yoo dhaqnee ilaalle dubbiin Waaqayyoo akkas jedha. Waaqayyoo kan itti ga'iisan miti yoo hin gowwomina. Namni immoo waanuma facaase hin hammata. Namni akka yaada foon isaatiitti facaasu yaada foon isaatii sanarraa badiisan galfata. Akka yaada hafuuraatti kan facaasu immoo yaada hafuuraarraa jireenya bara baraa hin galfata. Lakkoofsa 9 yeroo isaatti jedha humna otuu hin dhabin galfachuuf waan jirruufi ammas kottaa wanta gaarii ta'e gochuutti hin laafnu jedha Ingiliffaansa. In due season, Kairos, we will reap if we don't give up. Yeroon Waaqayyoo gaafa ga'u hin hammanna. Namni waan facaase hin hammata ga'ite gaarii yoo facaafne tole jennee Waaqayyoon yoo eegganne yeroo Waaqayyoo gaafa ga'u isa gaarii sana hin hammanna. Garuu warri kun maa inni temporary seasonally madha. Amantii isaanii seasonally madha. Waldaa dhufuun isaanii seasonally madha. Jireenya kiristaanummaan isaanii meaning the seasonal but not sacrificial. Jireenya kiristaanummaa immoo jireenya aarsaa baasuuti. Sacrificialidha. Namoota akkasii yeroo comfortable ta'anii siisii sana eeggatanii matu ashabashu ilil jedhu
gaafa maatii keenyaaf mijatudha, gaafa gaa'ela keenyaaf mijatudha, gaafa ijoollee keenyaaf mijatudha. Hafuurri qulqulluun har'a nurraa caccabsisu. Ameen ameen. Hafuura qulqulluun har'a warra akkasii yeroodhaaf hin amanu. Min amanu. Yeroodhaaf amanu. So another key word is amanuu ishee jettudha. Amanuu. Amma ameen jedhanii ilil jedhanii fudhatu. Gadi ba'anii garuu ammas immoo kadhannaan isaanii isuma silaatti. Deebi'ee iddoo masilaatti. Isuma silaatti. Waaqa ni waaqeffannu waaqa dadhabaa miti. Ameen. Waaqa jabaadha. Waaqni kee waaqa jabaadha. Ameen ameen. Sitti hirkatee miti immoo waaqayyo kan sitti dubbatu. Humna kee ilaalee miti. Kiisii kee ilaalee miti. Laga kee ilaalee miti. Baay'ina kee ilaalee miti. Ofiisaatti hirkatee dubbatanne. Kanaaf isa hin shakkin. Isa hin shakkin. Amma sitti hoo'ee booddee sitti hin diilallaa'in. Because the word never dies. The seed never dies. Ka Petros jedhu hinduu gatiteef. Hold down to that word. Jabeessi sagalicha qabadhuuti. Gaafa kadhattu akkasin jenneeti dubbiin kee akkasin jenneetta malee iddoo keessaatti deemita miti. Mee ameen ameen. Egaa warri akkasii kuni maal godhu yeroo duwwaadhaaf amanu. Yeroo duwwaadhaaf waaqayyo irraa kaasee kana nurraa haa cabsu. Haalleluuyaa. Kanaaf jireenya amantii keenyaa kan nuyi Kiristoosii wajjiniin jiraannu yoo siizinaalii ta'e ammayyuu hundeen keenya gadi fagaanne hundeensaa kan gadi fagaate bonas gannas yeroo aduu hamaan jirus yeroo jiidhi gaarii jirus yeroo simatamuun jirus yeroo tuffatamuus yeroo argachuus yeroo dhabus yeroo dhukkubsachuus yeroo fayyus isaan iddoo isaaniin gadhiise jabaatanii tolchinu. Kanaaf Yesus Kiristoos irratti ijaaramteetta. Ani ijaarameera. Inni itti aanu yommuu qoromni dhufuttis irraa kufuudha. Warra kam? Warri gammachuudhaanii maal godhu? Dubbicha dhagaanii gammachuudhaan fudhatanii warri kuni hidda gadi fagoo waan hin qabnee fi yeroo duwwaadhaaf amanu. Warri kun egaa yeroo duwwaadhaaf gatii amanamanii fi yeroo qorom mukichi sun hiddisaa gadi fagaatee gatii jiruu fi yeroo obomboleettiin hamaan qilleensi hamaan dhufu mukichuma akkas mabeetuudhaa seematu sana booddee qilleensi sun hin dhaabbata. Yeroo itti dhaabbatu qaba. So akkuma kanaa warri Yesus Kiristoos hundeen isaanii hiddi isaanii asii gadi fagaate Yesus Kiristoositti isaan kun qorumsi gaafa dhufu qorumsi suni isaaniin hin balleessu. In fact maal godha akkuma aduuni mukicha isa hiddi isaa asii gadi fagaate sanaa fi bu'aa ta'e nyaata ta'e guddina ta'e gaafa qorumsi dhufu warra hiddi isaanii Yesus Kiristoos irratti ijaarameef guddinadha, jabinadha, nyaatadha. Warri kun garuu yeroo duwwaadhaaf gatii amananii fi qorumsi gaafa itti dhufu alkool
qorumsa garaa garaatiin ilaalamuun yeroo isinitti dhufu maal godhaa jedhe wangeelli. Kamittiin gaafa namni qorumsa tokko keessa seenu milileedha. Hin gammadaa. Dubbii waaqayyootu kana nutti magaru. Because benefitii qabaafidha. Bu'aa qabaafidha. Guddinatu jiraafidha. Humna keessan gararraa immoo maaliin isin godhu? Isin hin godhu jedha. Isin hin qoru jedha. Kana duwwaayyummoo miti. Qorumsa yeroo eeyyamu waaqayyo immoo karaa isinitti baatan maaliin godhaa jedha. Unshakable said. What? Garuu maal godha? Hojii isaa fixuu turreedha Phaawulos. Waan eeyyamameef sana fixuu turre jira. Yaaqoob 1:2 gaafa deemuun immoo inni immoo hamma nuyi bishaan nutti jedha. Hamma nuyi jabaan nutti jedha. Hamma nuyi xumura geenyu jedha. Completion. Kanaaf gammada gaafa isinitti dhufe warri kun garuu warri miiraan deddeebi'an garuu gaafuma waa xiqqoo ishee qorumsi gaafa dhufu waaqayyo sadarkaa olaanaatti si dabarsuu jira gatii ta'eef gammadi. Ameen ameen. Namni gammaduu danda'u garuu inni silaa ture hidda isaa argitanitti miti Yesuus keessa yoo jiraatedha. Yesuus keessa yoo jiraate Yesuus keessa hin jiru taanaan abdii kutannaa gadheedha namaaf. Amsoorii namooti warri kan biraa yoo akkatti jiraatan hin beekuun dhugaa dubbachuudhaaf wantoonni garaa garaa gaafa dhufanii nu mudatanii dhaqee irratti lafa dha'ee kanan boo'u gooftaadha. And this is what I say. Maal hojjechuu barbaaddaa yaa Waaqayyo? Wanti dhufee haa dhufu dhufeera. And I accept it. Garuu waan gochuu jette gooftaa na beeksisee beekadha. Waan raawwachuu barbaadde na beeksisi. Waan xumuruu barbaadde na beeksisi. Na beeksisee isinitti fakkaataa ree? Jimaa jimmii ta'e. Calluma jedhanii eeguu calluma jedhanii dhaggeeffachuu yooman bara beektu yoom bartu beektu gaafa inni karaa ba'umsaa qopheessee xumuratti godhu kanaaf hin lakkaa'u waaqayyoon gargaaruuf. Yesuus Kiristoos irra naa jiraadhaa ulfaadhaa. Phexros duraa boqonnaa 1:6 amma yeroo gabaabduudhaaf qorama garaa garaatiin gaddisiifamuun keessanii kan hin oolle yoo ta'e mee kan hin oolle dhaame yeroo gabaabduu fedhaame yeroo gabaabduudhaaf qorama garaa garaatiin gaddisiifamuun keessan kan hin oolle yoo ta'e isa sanatti immoo isa ganaa dhufu saganaa itti nu geessaa jiru sana baay'iftanii hin gammaddu. Achi booddee immoo warqeen inni baduuf jiru iyyuu ibiddaan hin qorama. Amantiin keessan inni warqee caalaa gati jabeessi immoo guyyaa Yesuus Kiristoos itti mul'achuuf jiru sanatti jajamee guddinaaf ulfina akka argatutti qoramee hin ilaalamaan. Maal akka argatutti dhabeettu gudiidhaan jajamee guddinaaf ulfina akka argatutti. When you meet Christ. Naafi qorama garaa garaatiin ilaalamuun yeroo sitti dhufu. Xiqqoo ishee Luqaas boqonnaa 6:46-49 jiruun dubbisa. Because this is very crucial. Yesuus itti dabalee maaliif waan ani isinitti mootuu hin godhin yaa gooftaa naan jettu. Waan ani isinitti mootuu hin godhin. Kuni warra dhagaan buute ahmaq beekeessu. Dhagaan sun hin daakamne gatii ta'ee fi waan dubbifatan hin godhanii lallaba dhaggeeffatan hojiirran oolchanii sagalee waaqayyoo hojiirran oolchanii. Garuu yaa gooftaa jedhu
gara koo kan dhufu dubbii koos kan dhaggeeffatu kan isa raawwatus waan inni fakkaatu isinitti mul'isaa jedhamee ija keessan banaati amma argaa ija keessan dubbii gooftaa dhaggeeffate isa kan raawwatu waan inni fakkaatu 48 inni nama boolla gadi fageessee qotee mee boolla gadi fageessee dhaame hundee mana isaa dhagaarra dhaabee ijaarrate fakkaataa jedha amma imaajinii godhaa namoonni tokko viizhuwaalii gatii ta'aniif dubbii isaa dhaga'anii warri abboomaman warri raawwatan maal akka isaan fakkaatan boolla gadi fageessee qotee hundee mana isaa dhagaarra dhaabee ijaarrate